Deem odoo abbaadhaa ilmoo sarratti iyyeeffate wanni dilli isheen gorsu kun ni xiqqaata. Nuti mana fashallee magaalaa gabbaan qajeeloo mucaa tokko mana fashalee magaalaa gabbaye intala mana fashaltee magaalaa baat haadha dhiiraa fashaltee magaalaa baat khanaatu walid dhufee oollaa ta'e tokko tokkotti fashallee oollatti illee fashalli oollarraa himii kakaye tokko tokko manarraa fashalaa dhufetu biyyi fadisto akkanuma gubbaa nama dhuunfarraa ka maatirraa ka'ee aradda dabra araddarraa aana dabra aanarraa godina dabra biyya dabra tolinni akkana tolina oloofan miskiina wallahi tolina gubbaa gadi raabsan akka amma irdaataa raabsan kanatti gubbarraa kan raabsun hin ta'u jalaa ol tola dhiira manguddoo toy hawaasan kijibne kan hanne ka cubbuun dalayne kana mammiine ka waan namaan toyne imaamaa tolcha gandaa tolcha asirra kanaaf naannoon dur diiniin beekamte hogga du'aa deemte zamana qeeroo fi qarree jedhani miskiina wallahi biyyi tun takkaa zamana fashal biyyi dur majlisni guutuun abboo Sheikh Abdallah tuqorraa khaasi Sheikh Abdallah Fadis khaasi achirraayi biyyi sun arra deebitee biyyi raabsaa turte yoo raabsii fudhatu deebite kolkolow kana amma rakkoon jiruu dee rafuu didee jiruu deegaa jiruu seetaa biyyi dur diin namaa raabde barra biyyi diin namaa raabde biyyi duraa rabbi biraan fadis jedhan ufii fufachisuu danda'u kana bakka sii maana maal ilmaan taanee deebisee jiraata ilmaan abbaa maqaa balleessi ilmaan abbaa maasuumi kabajaa sii maana ilmaan abbootii maqaa balleessu taanee yoo argamne fashadda akkanaa duniyaa gubbaa jiruu yakkaa sii maana dachii abbaan irraa daaka qofa yoo dhaane ooyiruu qofa dhaane kanaarii muraasii horjoo tibboo yoo dhaane nafasa siyaaraa olmara'u kana daalaa namni daaka kana daakii qofa yoo kuni daaka qofa kana daalaa namni abbarra namni hiidhaa kabajaa dhaala ulfina dhaala namni egeroo dhaggeeffatu siini maani ani biyya beeka amma namaa mi'a ana hawaasa dalaga waan hawaasa ta'e beeka egeroo dhaggeeffatu dogoggorri bakkisaa hayaasi bakka abbaan itti ingilizee dhabamu amanaa abbaan dura nyaadhamu amanaa sheekotii nyaadhamu amanaa sheekotiin biyya sanaa guutuu oromiyaati ilmi raabsaa guddee dadhabe silaakii jedhan raroon gaalaa yoo xiqqaatee harreen hanga filata raroon gaalaa qoqqooyi yoo xiqqaatee guddee harreen godhe yoo hamma fedhelee laafaa dhufe bakka abbootaa sadii mul'atu duuba ture yaada dhageessee hadaraa zamana keessatti fashadda akka amantii dhufe zamana isinii keessa amantii akka fashan akka diin kabajaan dhabu namni akka ulfina dhabu kabajaan amantii akka dhabamu kabajaan diin akka dhabamu kabajaan nama diin akka dhabamu kabajaan manguddoo akka dhabamu kabajaan hawaasni waliin qabu akka dhabamu zamana keessatti maaltu ilmoo dabruu deema maal dabarse abboonni waan qabuun dabarse quraana nu qaraayise kitaaba nu qaraayise sheekni asaayee waa'ee muhuun lifaatii abbootaa qaraayisiisaa amantii jamaa fi soddomaa irraa booda eenyutu asaayee waa qara eenyu qara maaliif kuusan maal zizigaata kan akka boquu fedhii zigaata waan dhibuu zigaata maal zigaata amma soddomaa irraa booda nama bakka sana taa'ee waa himu qopheessaa jirtanii maal jedhani qophaawaa jiraayii siikee eenyu siraa keessatti amma soddomaa booda keeku murree kullii ta'uu hin
eenyutu ama soddon booda masjida kanaa waa himu asmati eenyutti dabarsina waan eenyu dabarsuu deemu mee qaamni waan kanatti simatu yoo qeebaluuf qophaawaa jiru mee waan nullaa jibne keessa dagamne hedduun hogguma nuti akkana taanee argamne rabbillee nuu badaluu dhiise biyyuma itti rabbi biraan fadis jaanitti namni beelawee gargaarsa fiduu seetan biyya nama gargaaraa bilaashii akka dhufe halkan tokkotti samii beeku laa rakkootti uumaa turte walirratti tuulamaa turte akkana nuti ammallee waan kana keessaa ka'u duulli du'aata imaama kanaan hoogganu biyya sana keessa bobba'u ummata diinitti deebisu.